Illu jettu dhageeffadha. An ofii kiyyaa baradhee nama barsiisaa jetti dhageeffadha. Namoota jireenya kee kaleessaa, dadhabina kee kaleessaa, gufaatii kee kaleessaa, hubannoo dhabuu kee kaleessaatiin si jeequu barbaadanuuf iddoon kennuuf. Ilmi namaa waan ittiin aamilee si cabsu argannaan akkati lubbuu kee of balleessitu sirratti raawwata. Badina ati daladde xiqqaa. Nama wajjin jiraadhu malee namaaf hin jiraatin. Jireenya kee keessatti bu'aa bayii hedduu dabarsuu dandeessa. Jaallattees ta'a, jibbitees ta'a. Bu'aa bayii jedhamu badii hedduun jettu. Bu'aa bayii hedduu dabarsan agarra. Badii hedduu dabarsan jettu. Hinnumaanuu namaa miti. Kanaafiyyuu an obboleettiin keessan kaleessa warroonni aamilee kun na cabsuudhaaf yaalaa turtan, dadhabaa turtan hedduun keessan galatoomaa. Waan aamilee si cabsu situ dalage. Har'as nan jiraadha, boris nan jiraadha. Kaleessi immoo har'a miti. Ande gongora koorraa waan hedduu baradheen jira. Sammuun koo haaraa, kaayyoon koo haaraa, jireenyi koo gara fuulduraa waan haaraadha. Inni kaleessa darbee jira. Kaleessarraa immoo waan hedduu baradheen jira. Kanaafiyyuu anaaf jettanii hin dadhabinaa. Hin dadhabinaa irra deebi'ee wanta isiniin jechuu barbaadu. Ani nama namaa wajjin jiraatu malee nama namaaf jiraatu miti. Ani mataa kootti of geessuudha. Eenyuun illee nan barbaachisu jireenya koo keessatti. Kanaaf hin dadhabinaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni aamilee nama cabsuudhaaf yaaltan immoo ofitti deebi'aatii of ilaalaan isiniin jechuu barbaada. Ani obboleettiin keessan har'as nan jira, boris nan jiraadha. Eenyuufiyyuu gadi jedhee jiraachuu hin danda'u. An kan hin balleesse nafsii kootti malee makluuqa ilma namaatti miti sii galee. Anaaf rabbii koo gidduu immoo gardoon tokko yoo akkan jirre matoo nama amanuudhaan warri koomentiidhaan dhuftanii miidiyaa kanarraa badii ija namaa duraa badii dhokadhuudhaan jettan. Wanni ati daladde garuu qaba nama akkasii miti. Sammuu akkasiillee nama qabu miti. Dogongoreera jaalladheessa ta'uu jibbeessa ta'uu dirqisiifameessa ta'uu hubannoo dhabu ilmi namaan ta'uu. Warri mibbadina dura koo cillixxadhaatii badaa annan jiraadha. An baradheen nama barsiisa malee dogongoreen nama dogongora kootiif jecha badu miti. Warroonni dogongora kootiin dhuftanii na cabsuu barbaadan wanti isin gootan yoo jiraate waan isin gootan sana natti malee eenyuun illee barbaadu. Nama aamilee koo cabsuu barbaadu. osoo argitu osoo dhageettu gaafa si milisee miliqe rabbi jedhi tiktokii irra dhufin. Dhugaan tantee ta tiktokii irra baatu wayituu hin jirtu obboleettiiti yoo maqaan si baduu ta'e malee. Yoo viidiyoon si waraabamee ol si kaayamee viidiyoo waggaa tokko si postatamuu ta'e malee. Anama viidiyoo tokko viidiyoo nan argu viidiyoo gaafa qoyaatiin jiru waraabee dhiyoo tana narra dhufaa jechuudha. Namni poostii godhe jechuudha. Viidiyoo gaafa qoyaatiin jiru haasa'e. Video kuma lama fi diddama fa haasa'etu yoo dhiyoo tana poostii godhama. Isiniif galee akkuma mucayyoo dheengadda waggaa sadii erga isaanuu adda haftee waggaa sadii dagatteerti ishiin jechuudha. Silkii keessaa iyyuu ni qaba jettee sammuu keessaa hin qabdu fakkeenyaaf. Viidiyoo waggaa sadii gaafa poostatamu haasa'e kaa'ate obboleetti koo. Video waggaa sadii ati dagattee biraa deemtee waggaa sadii fittee jireenya haaraa abbaa manaa kan kee waliin eegalte. Yoo abbaa manaa qabaatte abbaa manaa kan kee waliin eegalte ilmoon tanteetuyyuu namni tokko gaafa heerume waggaatti ilmoo dhala. Yesuun waggaatti ilmoo dhala namni tokko gaafa heeru. Ilmoon tanteetu dhalattee lafa jirti jechuudha. Siif galee ilmoon tanteetu dhalattee lafa jirti. Durama booda liqimsanii kunoo akkanaa kana laala magazaa jedha durama booda liqimsiisa. Sabe, beeku dhiirri kun tokko geejjaba. Kunoo akkanaa kana Maammadoo nan biran deemina dura laala dura fattasha Maammadoo mata'ee korbees mata'ee fi hawlaa keessan biran fidinaa kan jedhu kunoo akkanaa kana durama booda liqimsiisa naan jedha. Durama booda liqimsiisa. Maal ati durama booda ka liqimsiiftu nyaata mana hoteelaatti nyaattee seetaa kan nyaattee kaatee kan faltu. Yaa badda ka jiruun harkaa batte. Nyaata mana madaamiidha nyaata mana hoteelaatti nyaattee kaatee ka birri kan faltu sitti fakkaate moo akkam nyaanni gariin illee hisaab baqiti ma jira. Amma gaafa hoteela gurguddaa dhattee nyaatte hisaab baqiti matu jira jechuudha. Osoo ati nyaattee duutee maal beekan?
osoo kampaltee kaatee nyaattaa jechuudha. Kanaafi durma booda ka jedhuu fi rabbi tokkana sin godhe silaayyuu osoo bar hin baratin ogeessa fayyaa jala seeni doktor naafiyaat jala seeni ammas doktor Ayyalen tokkos ni jira jala seenaati ilaala akkaataa tartiiba ulfaa walla sarji godha ilaala obboleetti ta'e bara yeroo ammaa kana keessatti yoo sammuun kan kee donqooroo yetaraggamee cinqillaati yoo hin taane jechuudha yoo hin taane googilii seettee waan barbaadde sarji gootee argachuu dandeessa. Kini kana kan namni sitti fidu kana kini namni si bitee siif kennu kana kini namni bitee siif kennu kana googilii keessa seentee maqaa achirra jiru kini isa dhima jiru barreessitee ilaaluu dandeessa jechuudha. Maqaa inni achirra jiru san barreessitee gaafa googilii seentee sarchi goote kiniin kun kiniin si ajjeesu sitti kennanii kiniin si fayyadu sitti kennanii kiniin addaan baafachuu dandeessa obboleetti tiyya hayi. Silkii wanni bitattanii bisini meeshatti matitti san bicha akkanatti hin godhuu bitattanii sammuu keessan chaanji godha. Saameetti binaadha haate. Saam welcome. Hai an barnaa jaaga bar dhiironni kennu tokkoo fi dubartoonni ta'an takka I am so sorry wallahi isiniif hangadduutti jiraani. Isin silkii ka bitattanii bakka fiddaniituma boolatan itti waraabuudhaaf fiddaniituma bineensa kana gubbaa harka ta'e kan gubbaa baaftanii ittiin sukkumuudhaaf silkii bitattanii. Gaafa kiniinii takka madaamiin sitti kennitu kiniinii garaa si dhukkubuuti jettee kiniinii mataa si dhukkubuuti jettee gaafa madaamiin takka fiddee si kennitu tokkoffaa kiniinii qola keessaa bahee hin nyaatin. Kiniinii qola keessaa bahee kaartoonii isaa maal akka ta'e hin beekne hin nyaatin sitti hafu. Du'i yoo guyyaan kan kee gahee jechuudha. Du'i bakka yoo guyyaan kan kee gahee du'i irra sii jirti jechuudha. Akka malee taatee du'uurra jechuudha. Kiniinii qaama si kukkututu jira. Kiniinii fuula si jijjiirutu jira. Kiniinii qaama kan keessi laamsheesutu jira. Kiniinii wantoota garagaraatitu jira jechuudha. Meeshaa kamituu yoo abbaan manaa tun isin diddee ulfoofte deemee ala bahee isin gaafa isin nuqusatteette kiniinii wayii fuudhee fuudheetiin itti fida. Abbaa manaati ala birraa bitee galee hilloon gootee liqimsite gaafa kan ulfa keessaa darbaa jechuudha. Dhiirri yeroo ammaa dhibbi keessaa paarsantiin 45 yookaan paarsantiin 40 ulfan feetu. Taattaa gootee miliquu malee jechuudha. Ka ulfeessee ilmoo argatuu fedhu abbaa ilmoo ta'uu fedhu nama muraasa. Kiniinii ala irraa bitee galaa isiin diddee ulfooftee malee gaafa duraa sittiin ulfeessu jechuu irraa inni maal godha ta'e akkasiin ulfa gara qabattanii beekaa deemaa ala irraa kiniinii bitee ni fidaa. Lama galgala liqimsitaa lama ganama liqimsitaa jedhaan. Gaaf kaan isin tiyya gara marraa dhangala'u.